Mine. Hi, man. Tunggu bas. Untin nunggu. Baadhataan soolaadhaan. Laa adabii wal fakkaatu qabaate hin dandeettu waan hin baadhadhaa hin danda'a. Nu an khabiraan ahan taha. Adabii wal fakkaatu qaba. Wal fakkaachuun qabu ati sadinaa kana sadisi kana doktor. Ayyaan adabiin kiyya tokkoffaan ibsishaa fiddee kaamera irratti miila irraa dhiquu. Saamunaan miila irraa dhiqxee bishaan qulqulluun irraa saamunaa qulqulleessitee fooxan irraa xaraydee yaa mangisti kiyyaa abbaa mana kiyyaa deeminaara fi feetu buna dhugi feetu deemi xiqqoo TV ilaalii jettaan dhiqxee geessite. Lammaffaan muuziqaa itti banattanii muuziqaa roomaantikanyaa kana jechuudha. Amma ijoolleen ijoollee ijaarsa qabu hundi isaa mana ijaasaa jira waan ta'eef akka hordoftoonni kiyya jaalala isinirraa baratan barbaada. Adabbii lammaffaan muuziqaa jaalala kana jedhamee harka wal keessa keessanii bakka jaalala reakshinii nu garsiiftan ka daansanyaa san. Sadaffaa shaaworii waliin seentan. Dhumatti. Guys, maal jettan? Yoo feete mootu yoo sirban sirbunu jette baraa yihoonilishal anchi tawaadadi yaame habibi kayoon sanatti ma nashiida itti banatta. Qonjoo hoolinnatti qonjoo si hoonaayi. No problem. Wallahi amma inni rafaa jira fidee rafu jira akkamitti? Okay, inni taayetiin an nashidaa jaafi. Mo waliin taa'u nu lameen walumaan nashidaa jan. Fiddee tiriina harka wal keessa keessanii itti banta malee TV irraa haa sirbu. Muuziqaan jippaas irraa sirbaa ati akkana. Okay. Yaa habibi jetta wajjin. Yaa habibi gizee inni yaa habibi irra qabu yaa habibi jetta. Sigalee manzuumaan sun kan gizee wal fuudhu baay'ee reedhatu. Baaraa ihoon illishiin kan jedhu tokko amaariffaa. Amaariffaa na dhibee baara akkam iyyoonni sun. Khamime. Eeywa kanaan itti ooftan lamaan. Kana irratti hodha. Isin lameen wal taatanii wal jaalattanii wal fuuna ergee jettanii isin lameen wal taatan booda maatii keessanitti dhayxanii ati maatii keessatti dhayxee himtaa miree. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo guyyaa itti ol fuutan nu himuu baatanillee waggaa hanqana boodaa. Inni roomaantikanyaa suuraa minaamini suuraa fiqirii kaatan sun hoomaa itti yaaduun ganaa itti yaaduu akka aadaatti ta'e inni akka aadaa laallatteetuma osoo harkaan hin tuttuune manguddoo ergachuu. Isin immootu isa hammayyaa akka godhaa turtan suuraa miidiyaatti argaa ture sun jechi keetiif suurichi waliin faallessu. Abdusalaam ki yaba geete habibi hundi keessanuu bageettan guddoche. Ijoolleen ifaa dhaamsee walitti haa ta'uu barate warra ifaa duubatti maggaarrajaa duuba. Fiqiriin jaraa ka maggaarrajaa duubatti. Akkaataa kanaatiin isin faana haasa'u keenya walumaan bagatti geenye. Akkaataa kanaatiin walumaan bagatti geenye Abdusalaam. Oye. Fiqiriin keessan ka maggaara mucaan kee ka fiqirii maggaarrajaa duuba beeka. Dhaggeeffadhu laal dhiirri tokko yoo si jaalatu duubaan qofa guyyaa akkanaa wal fuunaa guyyaa akkanaa wal jaalannaa qofaa miti laal addunyaa irratti ummata hedduu irratti bikka guddee irratti waa'ee kan kee gaafa gaafatamu lallabee konfidensiin dubbatuu qaba. Yaa. Galchana. Geemii taphannee yoo gizee moona qixaatiin wal fuusifne hoo. Eega tooraan dijoolola. Keessi feene qixaatiin ana akkam na fuusisaa asli. Leencumti digdamno doo bu'ee an keessi keetiin barbaanne koo namni si giddisuun Ye giddi gaabichaa waan jedhamu tokko jira butti.
maal ani gana daa'ima xiqqishuu kana akkamitti ani gizeen irra darbeera utuma kunu jaaladhee wajjinuu maraadhee naa'u ta'uu didee hangana nama carraa dhibbaaf sanaa ol qabudha malee nama lamsaale nama kuma lamaan kana keessaa abbaa manaa dhabeen qixaatidha walitti na fuusista. Dubbatuu dide kaa dubbatuu dinnaan bar formaata dhabe. Yoo dubbachuu dide malee jaalalli isaa ዋዳን ዋቀበ ለሆነ ሰው ቃል ገብቷል ማለት እንዴ ወንድ ልጅ እንደዚሁ ዝም አይልም። akkamitti beektaa maakiko baazawee namoonni wantoota garaagaraa ta'anii wanta waraqaan qabee fi miidiyaan qabeen gadhiisu ani argitanii waan hin jedhullee baay'een itti kabajetti yaadeen dubbadha sababni isaa iyyuu membarii hundi keessa membarii ta'u doche membarii ta'u eshi osoo geemi taphannoo hanqalii diidaa namni nuuf arrallee borullee walumarraan fagaannu waluma bira jirra waan ta'eef akkaliit fira Ameerikaa qabda. Sinjalaa baay'ee dubbatu. Ni jirani amma yoo du'anis hin beeku yoo jiraatanis hin beeku wallahi eegan bade ture. Wajjin gorta waada wajjin gorta wal keessa taqalaqalla. Biiftuun na biraa dhuftu dhiirti lamee wal bira ta'a akkas wayya. Laseet noo mattaagalaw ne ziga. Ene yeseet tagaa. Maal gaa mama? Keessaa guddattee bar. Mataa kana tokko qabsiiste maashaallah maal. Doa gobe. Isin kamsii kana maaliif jaallatti silaa? Akkanatti bituu qabda. Hin cufamee bar mana kanatu. Araadaa warra magaalaa fakkaata amma warri Maal araada fakkaata? si abbata. Kama ilmaan guyyaa gahu osoo akka kaameraan dhaabatee mee qoraatitti osoo akka kaameraan dhaabatee warri koomenti kama ilmaan isaanii mana keessaa qollaa deemtu kana si abbatan uf gaarii godhanii si durrii yeete godhan. Akkam wayyaare. Kanaan hin ta'u. Sanuuf laalaarta. Sanuu ulaalaa. Obii ulaalaa sanuu akkam wayyaare. Mushutii guddaa fudhadhu xiqqaa kana deesi. Laalni suni hirkan. Asla rabbi alaarame bituu. Ati maaf illee? Inshallah waan sabu. Kun. Kama doa yaa jireenya dhungoo ture hansi bashannansiisaa warra. Boodamo amma erga buna ugdee waan godhu. Mana dhugee ka'ee bashannansiisaa doa godhu. Yaar makiinaa akka ajaa'ibaa nu kenna. Amiin. Makiinaa ajaa'iba. Gurraattiin tunu dabbare. Yaa makiinota. Amiin. Yaa rabbi makiinaa xiqqoo akka nu kennine. Amiin. Guddoon waa kennu. Egaa xiqqoon barbaanna. Innaa xiqqoo. Baay'ee barbaanna. Innaa xiqqoon suni amma baabaan guddaa isaa mataa isaa hukumsa guddaa gurguruu. Egaa xiqqoon jaallu. Guddaa wayii. Amiin. Garuu duraan makiinaa baay'ee qabna turreessaa. Nkasar. Nkasarre. Amiin. Makiinaa MD kenna san nkasarre. Amiin. Du'aa yoo bi'a. Du'aa yoo. Yaa rabbi burumsaa. Seenaa qajeelchi. Yaa rabbi burumsaa of naa qajeelchi. Amiin. Yaa rabbi burumsii kiyya daddafee haa banamu. Banamuu ga'e bar guyyuma xiqqoo qabdaa. Wallaa xiqquma qabdaa. Biraa xiqqoon qabda.